قال رجال يتنا ربين المطلع كثرين كابني والله وبالله الكريم رجال درجيتو هناتلو فيتن أمانو بعدا متى وانا كثير إذا رجال جارث وقاش انتماتو ilmo waggaa afurii ta guddisaa bira kaate ilmo abbaan bira hin jirre ta haati fira hin qabne haati maallaqa kafattee fi guddisaa bira kaate abbaan manaa namitti ilmoo guddiftuu gudeede kun dhuga kursii irraa walii kaan malee dhugaa irraa walii kaan kuni dhugaadha amantanii amanuu baattanii isinii galee so baay'ee nama jibbisiisa of nama jibbisiisa أكيد ربطو سيبا ونوم بتي أما فكنا عنو صورة أنا بتشاين كبا مكا بين منامن دكتور نمني تمشى بيكو هديان هاتي تكوسي جون جفتير تيوان دير أفيرو بالبلان أفير دبادو بولتي أكم جرتا بولتي كين جرا قد سواكيو نجاكتي namoota tokko tokkotu iyyuu wanni kun ofii dhugaadha dhuguma kan jedhatu jiru ati namicha beektaa daa'ima geessitee bira kaa'ataa daa'imni koochi teesti kan keessmoo daa'ima waggaa fi ji'a sadiidha kan keemoo ishii kan isii sana kan hiriyaa keeti yoo kan hiriyaa kooti daa'ima waggaa afuriidha namichi inni soba minaamin jedhamu haasaan sobaa tokko hin jiru waraqati ragaanii kan doktoraa jira. Mee akkaataa taateen kun itti uumame nuu himime. Taatee kana haati mana hiyyaalaa deemtee turte. Haati mana kamii eenyu ifa akka lamaa ta'u. Haati mana nama ilmoo guddisu kana jechuudha. Waan nama lamaan guddisu isaan warraaf abbaa manaadhaani. Nama guddaadha, nama kabajamaadha, namni akkaataa nuti itti beeknu jechaadha, nama ulfaataadha. Innaa akka carraa ta'e ati guyyaa gaafa kamisa darbee jechaadha kamisa dheengadda. Ati mucaa akka carraa taasee qaallitti ishee saaffattee naanii beenuu mana galennaan mana galtee. Gaafa isheen mana galtu mucaa namichi akkaataa mucaan itti himattutti gurra namnaas dhaga'uunis ulfaata dubbachuunis baay'ee namatti jabaata. Dhugaan gurraan dhaga'uunis baay'ee namatti ulfaata. Bakka yoo kana jedhamee haasa'ame dhugaan beekan hin jabaata. Mucittiin jechi isheen jettee dubbatattu. Beeku dhugaan akka kootti kun waan illee sababa isaa hojii gadhiisee mana tol deebi'een jira. Kana dheesitti dubbachuu hin danda'u bakka. Baay'ee ulfaata. Gurri namaa dhaga'uutti isin ulfaata. Daa'ima sana irratti qaama ishee irratti milikkita agarree qabna. Mana yaalaa dhaqamtee doktorri waraqata baasee qaba. Karaa kuustikii hidhattee mucaan akkamamteetti ammallee qoricha fudhataa jirti. Waan sobaa tokko iyyuu hin jiru siin jechuu barbaadeetani wantichi waan dhugaadha. Garuu asirratti rakkoo kan ta'ee jiru haati mucaa waraqata hin qabdu akka biyya kanaatti. Waraqata hin qabdu namicha kana qabsiisuufis maalachuufis waraqata ishee barbaachisa dirqama 5 kiloosidha isheenni. Innaa kana rakkoo kan ta'ee jiru malee wanti kun sobaa namni dhala isaatti sobee waan hin taane hin jedhu sii gala. Mucaan duudaa mucaan waggaa afurii sobdinaa softi wanta irratti argame mucaa irrattis jira. Yaani simmeetii qaama dhiiraa keessaa bahuutu iyyuu argame miti intala irratti jalqaba. Jalqaba jechuudha. Sana booddeeyyi mucaan dhimattee nan geeffamee mana yaalatti ragaa mana yaalaa fuudhame. Baay'ee nama gadhiis kunoo laa doktor kana fakkaata laa dubbiin. Akkas fakkaata kunoo. Dhageessetta waan jiru jechuudha. Amma garaa nama nyaatti haati. Ana akka kootti. Gara kootiin hagan danda'een bira dhaabadha. Atis reedii akka hojjallumti nu jirru as keessa jirru namumti Oromoo as keessa jiru waan dandeenye inni gargaarreen jechutti. Deemtee xabaqaadhaan akkasastu qabamuu miti isiin hidhaa boollaatti jedhamtu. Kun dogoggora seeraati. Namichi kun seeratti dhiyaachuu qaba. Bineensa akkanaa nama keessaa bahuu qaban jedhaan. Oromoo keessaa bicha miti. Nama keessaa ilma namaa keessaa bahuu qaba. Akka yaadamu kootitti. Wallaahi. Fannifamuu qabamu. Sanuu tokko maal jedhu. Ilmoo Oromooti hin dogoggoree jedhu. Maal namni waggaa 50 ilmoo durbaa waggaa 4 dogoggoree ilmoo Oromootiin akkamitti sinii dhufa boo? Wallaahi
والله أصونم نقابدي بربادنو كلي نقال شامله كيو كيسان قلشي إدميري كي دابتا إدا كيسان إنا جيبهم إنجلا تندو ولا كاكنا تلكفهم توقودي تاني فميرك ساقل لي دمي دابتا تطريك تنتهي مثلا والله تنانقو قبادي وشاشا تش ما أبا كونتيني أكي نمنين دي غوغو رنجلو شيطانا ربي ما قاتبو شيطانا ما قاباسا ما تقول شيطان نوي وسوس itu mah ada ego deh baka namo gajan tama mali daga geso ini mo refana dara yi simmeti tigale je namo jaran to sura sal kita ni tu enyu masal kita ni wah ya terima takawat sanu sura na boda gurgudda wajin ka ebar na oromo je ogga kurla mai da me fi artisti oromo nam nundi jara do मेरे उधर नकल कीजिए वल्लाह अच्छा सूरज जमाल गिरने अंबर anu वंदिना मजला दे तो करे sura वंदिना मजला दे तो करे लगे वंदिना मजला दे matan jere gamana yoranu inni afo jiru na oromo fogga kurala ma karawitti dame bara wayane isin gamana jirtu artisti oromo ta ganama ti tanamni undi jalatu matam ya daldana leko sura normali warri qablannu erga warri wan kana beita nam jogga shantama kana beita sura isaqo sura bi sabatan fame ba kaunda ala ummata kiya alif gari duguma dubachu fiyo tay wanni akana kuni rabbi biratille nama biratille wan guruma yu daga wasit tolumiti wanni ilmu sabiyye wagga afuri daima tikishu وهاتكم بين ملايكة هات إسي من عربا كيسا آبتا إسي قد فتشوكم أو في كفية أسكيسا فراز كيسا هنك أمنة بركايته تتبعشون ملك كفرافي إلمو دائما كرغروني كوني عبود والله رب الدنيا آخرة ويه يلو إن سلا سنجيني إن يوم بركان جيني دبين كون جدامي ما عندي بيت لا نما خيرو كيسا أبلون بركان جيني كان جدامي إن يوم نانجي تريفانو بتالا ها لا أكنا نأكل تلاقيه سنامي برباد نجرو ملي ما نفولسي دمو أنا بقى يعني أنا سكري يمنا مامل لك يسون تاو أبوليسو مبارك أكن لقي نيجي أنا كودينا سيرا شلون دينا لهم كذا شلون وترسل بديرا والله بيجا كذا بوم كذا سلا ولا باسا جرتو جبادة كذا بياته أكنا بولا نبكنا بولا نقول دراسي دراسي أصلي أكن لقي نيجي أما أصلي بيدار على شيرنا مبارك أكن لقي سيدا كتير من سبحان الله نوني سيدا nama gudda ta ya sai kaza amma ayo masabiyi ta nan mare yani wana kana kala dubbacin jara isa abu rabbi wa andu yasuna halar wallahi daima sabiyi ta nan natu ulfate male kun bar warru mo wanu ma gurrahu siti tolumi dibar bera gurra yo ta rakkon ka bara bara miji ko so jarti nama gudede oso dala singili gudede gudedu takayumti gudeda ole gudeda bule rakkomiti bar no problem malan jere betta doktor wata ko sittimu duga jirtu tari yasin da wata jiru ta nama kuma to ko kasuna jira sibla sakastu jira wallahi la karabbina argula karabbina yero wan kana dagaw mucabira ka tijedamu aha dirti miskin kana biya kana kesa jallu metel mona ma qabdu khuni ira kamiti jere ori dale gawan naku riyabiran naku afane metaw haadu matide ma jere la wa so man qabla chuda kun isaada tiloga frendi da baka ilmo ambati bratte ilmo abba bratti bratte ittigalte frendi da wante isitu abda farsise jere wan wamadanun tabaka wala mataw kisa chuda boda mana budisa tawero nagau tasadu bin narkadu kana beta tuyu frendi sama riski of itikuti mbali riski ana madasa da kuti
kun risk biddeessaati. Guys, warri dhugaadha dhugaa. Amma furmaanni ati akka hiriyaa haadha daa'imaa tokkotti furmaanni maal inni jettanii nama baay'ee jira maal isin gargaaru dhaammadhu jedheen. Dhagaa jirta Dr. Aziz Nasaara akka hiriyaa haadha daa'imaa tokkotti maal isin gargaaru isiniin jedhu. Addaan cite kaardii dhumu. Abbo namni yoo irratti bilbilee achumaan citaa bilbilu. Maal akka maal wayyuu hin beeku waan Dr. Maal akka wayyuu hin beeku waan. Wayyee. Mubarak. Guys, copy link your accounting yara wa tap tap kora nama ko maaf ibal ma ajir tanu dikhe copy link na kora subhanallah copy link kora or follow na kora please copy link kora ru shashan jawada ka undu ke tanu copy link na kora please socho ne aga mubarak asa ge fatu warri mana mubarak illee asiin maqaa kiyya qaqqabatanii follow godhaa qabana hundi keessan copy link godha dafa thank you very much my people hundi keessan warri mubarak illee maqaa kiyya achiin qaqqabaa yoo xaalulee dhabdan follow godhaa akkaawuntiin xiyyeetuun haarawaa guddaan jalaa du'e hundi keessan dafa hagi inni haasaa geeffatu 5,000 galcha 3,500 galcha hundi keessan thank you Jabat lagi suka Dikit. Masya Allah. Galatoma Rabbi senaka baju. Kopelingi wala ame wala cinta kopelingi wala asara ke baju jala tumi. Kopelingi ninjuru. Umani bar confused tay bar. Bar wan kanat wan samuna masih tim furata bar mubarak. Wallahi buratam. Gassisenu garu ugada. Anu nama dori apa? Gol motor bangka. Ugada. Ama idalo tilebisi wana gargara wisi wan sim barbadu gafa tumal sim gargaru ye. Akka umfati satau akka ummadati satau. Doktor Kasiran Nufa Jalarti. Aye. Jalan jalan. Pasha. Baik. Aye. Aye. Waru kopling kina go tanggal atau mau dikesan. Tiada kena ada mah. Figa. Sinjala tare. Dubili sinjala tare. Figa mate tan. Ara figa ba. Allah. Man kena kuai seksi sinjala tare. Dubi dah mate hiwale. Romon wae hudu kana intalo koro udah tuh. Sinjala tak ada imah kana. Rabbi afan kiyalali ni. Ayo Romo. Subhanallah. Romo bani wallahi. Rabbi bani bubbenu ya Rabbi maafun wallahi ciftati. Ma dem nazila ma aidan. Sinjala tare mar. Sinjala tare mar. Kopelinki kuma jana gal chadema. Wanti ya dem tu kaiti undi kedanu usme. Dem te nage fatu wae angka jaru. Rabbina tillalini abba ilmoti wa hunda krone adoro injaladu. Rabbina tillalini jechuna warabina jinni sina warabu. Rabbi afan ki yallalini
dullachi waggaa 50 ta'uufiitiifuu meeshaan akka warri soddaa baanu quxiin irratti gommaa ta'e irratti somba ta'e akkamitti daa'ima xiqqoo sanatti seene mucoota akka koomentii jalatti na gaafate feesbuukii jalatti akkamitti itti seeneef naan jette koomentii feesbuukaa jalatti wallaahi koomentiin keessa yeroo tokko nama ajaa'iba wallaahi akka naan jette mucoo wayii koomentii jalatti asli keenya yaaboo akka uummatti itti seeneef naan jette akka waan bira jiru subhaana rabbi sinaa qajeelchu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah. Ya Rabbi nutillah.